Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu. Nagaa Waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkamiin yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya sa'aatii kanaatiin kan nu ga'e, maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa kan galateeffamee fi kan ulfaatiin nuuf haa ta'u jechaati. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Qophiin addaa kunis kutaa macaafa qulqulluu keessatti macaafa raajicha Hosee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti sabni koo barumsa dhabuudhaan badeera jechuudhaan akkuma barreeffamee jiru, sabni Waaqayyoo dhugumaa mana Waaqayyoo keessaa badeera. Sagalee Waaqayyoo isa dhugaa barachuu osoo barbaadu beekumsa dhabuudhaan, dhagahuu dadhabuudhaaniin mana Waaqayyoo keessaatii ba'anii fannoo isaanii ofirraatii kutanii amantii isaaniis gananii addaraasha duwwaa keessa kan deemaa jiran, sabni Waaqayyoo hedduu isaanii akkuma badan hundumti keessan quba qabdu. Maarree isuma kana bu'uura godhachuudhaan guyyaa har'aa kana chaayinaaliin haaraan Beetel Tuubii jedhamu banamee jira jechuudha. Tajaajilli Beetel Tuubii laatu inni jalqabaa saba Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessaa bahanii barumsa dhabanii fagaachaa jiran deebisuudhaaf gaafii mormitoonni yookiin shakkitoonni kaasan irratti deebii laachuu, amantoota cimsuuf immoo barnoota walitti fufiinsa qabu koorsii akkasuma lallaba wangeelaa saba kanaaf karaa chaayinaalii Beetel Tuubiitiin laachuu irratti kan xiyyeeffatuu fi faarfattoonni amantii keenya Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiran kennaa guddaa osoo qabanuu baay'een isaanii walaloo barreessuuf yeedaloo hojjechuudhaan gurra uummataa biraan ga'uuf hawwii osoo qabanuu garuu karaa ittiin uummata biraan gahan dhabanii sabni keenya baay'een isaanii, tajaajiltoonni keenya baay'een isaanii ta'anii kan jiran faarfannaa kanaan dura hojjetamee jiruu fi gara hundaattis hojjetamu qindeessuuf mijeessuudhaan isaan bukkee dhaabbachuudhaan gurra uummataa biraan ga'u irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Kana gochuudhaan immoo humna dabalataa nu barbaachisa. Humni dabalataa kunis immoo tajaajila guddaa laachuudhaaf kan qophaa'ee fi qophii isaa xumuree kan jiru Beetel Tuubii bukkeedhaan yookiis immoo isaan gargaaruudhaaf kan dhaabbate Beetel Istiidiyoodha. Beetel Istiidiyoon akkuma beekamu viidiyoo faaruu hojjechuudhaan, viidiyoo lallabaa hojjechuudhaan, viidiyoo cidhaa fi akkasuma guyyaa dhalootaa poostara baayinarii, CD kavarii fi loogoo hojjechuudhaaniin hojii guddaa hojjechaa tureera. Maarree innis Beetel Tuubii wajjiniin ta'uudhaan Beetel Istiidiyoon hojii gaarii hojjechuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Maarree isinis faarfattoonni, tajaajiltoonni hundumti keessan sagalee Waaqayyoo harkatti qabatanii jirtan gurra uummataa biraan gahuu yoo barbaaddan gara keenyatti yoo dhuftan simannaa ho'aadhaan gammachuus simanna. Egaatii Beetel jechuun maal jechuudha yoo jettan, Beetel jechuun egaa mana Waaqayyoo akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irraa kaasnee yoo dubbisnu, kunoo ani si wajjin jira. Iddoo ati dhaqxu hundumattis sin eegaa, biyya kanatti sin deebisaa, waan ati dubbatte siif raawwadha malee sin gatu jedha. Achumaanis Yaaqoobii irriibaa dammaqee Waaqayyo dhuguma iddoo kana jira, ani garuu kana hin beekne. In sodaatee iddoon kun attam sodaachisaadha, mana Waaqayyoo malee homtuu as hin jiru, kun bantii balbala Waaqati jedhee Yaaqoob erga dubbateen booddee ganama obboroodhaan ka'uudhaan dhagicha mataa isaa jala kaayatee ture sana fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee dhaabe jedha. Dhadhaa ejersaa yookiis immoo dibata qulqulluus irratti dhangalaasee Yaaqoob maqaa iddoo sanaas Beetel jedhee moggaaseedha. Beetel jechuun immoo mana Waaqayyoo jechuudha jedhee macaafni qulqulluun akkuma nutti dubbatu. Egaa mana Waaqayyoo inni jalqabaa immoo ilma namaati. Ilmi namaa immoo dhaabbatee uumaa isaa galateeffachuu fi waaqeffachuu kan danda'u yoo amantii qabaatee, yoo barumsa gahaa argatedha. Beetel Istiidiyoo fi Beetel Yuutuubiinis kanuma sababeeffachuudhaan saba Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo akka isaan dhaggeeffatanii hubatanii Waaqayyoon uumaa isaanii galateeffatanii fi haala mijeessuudhaa fi kan inni hojii kana eegale. Kanaaf saba Waaqayyoo hundumti keessan tajaajila keenya irratti nu cinaa dhaabbachuudhaaniin akka nu deeggartan yommuu isiniin jennu,
gama keessaniitiin kan isin irraati eegamu subscribe gochuudhaan yeroo hunda daawwachuu fi share walii gootanii saba waaqayyoodhaaf sagalee waaqayyoo dabarsuun gahee keessan waan ta'eef isinis gahee keessan bahuudhaan akkan cinaa dhaabbattan maqaa waaqayyootiin waamicha keenya isiniif dabarsina. Egaati namoonni gara kanatti dhuftanii Beetel Tuubii fi Beetel Istiidiyoo duukaa hojjechuu barbaaddanis faarfattoonni keessumattiyyuu gurra uummataa biraatiin faaruu keessan gaachuu barbaaddan Beetel Istiidiyoo dhuftanii nu dubbisuu dandeessu. Yaada dabalataa yookiis immoo karaa ittiin argachuu dandeessan Duwwaa 9 12 76 87 51 fi lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 47 46 6455 eeloo yoo nuun jettan eeloo isiniin jenna. Beetel Tuubii fi Beetel Istiidiyoo wajjiniin turtii keessan akka taasistan daranumaatiniin isin affeerra. Gaan saba waaqayyoo amma irraati eegallee koorsii walitti fufiinsa qabu sagalee waaqayyoo waliin barannaa faarfannaawwan Beetel Istiidiyoon hojjetee qindeessee qopheessee xumuree fi gara fuulduraattis hojjetu haaraan kan gurra namaa bira hin gahin gurra keessan bira ni ga'a. Isinis gaheen keessan subscribe gochuu hin dagatinaa. Like gochuudhaan share waliif gochuun hin dagatinaa. Jirbiin wal gargaartee arba'iitii mixiin immoo wal qabattee laga ceetii akkuma jedhamu egaatii wal qabachuudhaaniin saba waaqayyoo uummata waaqayyoo sagalee waaqayyoo agarsiisnuun dhaamsa qophii keenyatii waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. Nutis hojii keenya eegalla jabaannees hojjenna waaqayyoos nu gargaara waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። ሆራ ብላ ይበናል።